baay'ee jechuudha. Kallattii marsaan laguun dhufu qaama saalaa keenya qofaan foorfannee yookiin aarfannee furmaata rakkoolee shamarranii yeroo abbaa manaa kiyya wajjin rafuu dhangala'oon isaa kan na gubuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee kan na dhukkubu. Sammaleef jechuudha marsaan laguu natti hin dhufu yookiin narraa hin yaa'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota amantiif kutaan osoo waliin qoodiin ashamaa harka fuunee jirtu sineensadha. Ani Razaan Oroo har'as waan addaa waan ajaa'iba qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumuraatti viidiyoo kan koo ilaaluun warri maatii koo taatan ammas galatoomaa laayik sheer gochuun hiriyoota keessanii qooda. Warroonni maatii koo hin taane sabiskiraayib gochuun maatii kootti dabalama. Qorsaa gorsa waan hedduu faayaa fi bareedina kan irraa barattan chaanala Razaan Oroo. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni kun maalidha? Raafuun yookiin baalli kun namoonni hedduun kan hin beekne hin jiran jedhee yaada. Mee namoonni keenya afaan garagaraatiin beekan. Oromiyaan akkuma beekamu waan magariisaan badhaatee akkasuma raafuulee qorichoota garagaraatiin jirti. Garuu nuti irraan beekne. Inni kun yeroo jiidhaa akkana jira. Maqaan isaa Maryamiyaa jedhama. Shamarran keenya kan biyya Arabaa jiran gaafii hedduu na gaafataa jiran. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo gogaa akkana jira. Maryamiyaan kun bakki inni itti argamu mana qorsa aadaa akkuma dura isiniin jedha ammas irra deebi'ee isinii hima Attaarraa jedhama. Attaarraa dhayitanii Maryamiyaa barbaada jettaniin Attaarraa feetan biyya addunyaa kanaa irra ni jira. Kanaaf maqaan isaa maal jedhama yoo jettan Maryamiyaa jedhama. Kanarraa kan hafe ammoo suurichuma kana fudhattanii deemtanii fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. Suuraa kana yoo argisiistanii jettan isinii kennan namni isinii kennina hin jiru. Kanaaf yeroo hedduu suuraa maxxansa malee viidiyoon bahee dubbachuu ni danda'a. Itti aansee jechuudha hirdii goggogaa yookiin ammoo hirdii muka hirdii gogaa qopheeffattan ma'ruufa hin beekama innillee jechuudha. Itti aansinee zinjibila yoo barbaadan gogaa ni dandeettan akkasuma jiidhaa qopheeffachuu ni dandeettan jechuudha. Zinjibillis gahee guddaa kan qabu dhimma dubartii irratti kanneen walitti daballee itti aansinee namoonni biyya keessa jirtan qoricha michii itti dabaluu ni dandeettan. Qoricha michii yoo jedhu namoonni hedduun ni beekan. Boqqolluun maal jedhama naannoo ani itti dhaladhee itti guddadheetti qorichoota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf baadiyyaa keessatti numarti dhalannee waan guddannee fi afaan garagaraatiin loqoda Oromoo garagaraatiin beeynus hedduudha jechuudha. Isa kana walitti naydhee walitti daffifnee haaluma amma argitan jechuudha. Karaa bareedaa fi akkasuma filatamaa ta'ee haala amma argitaniin hurka kana jechuudha. Amma akka saffisaan amma isin argaa jirtan kanatti hurki kun erga danfee daqiiqaa hanga tahiyyuu haa ta'uu danfee yoo inni geeffamee jedhe maal gootan isiniif fakkaatee hurkicha isaa kanarra kan teenye jechuudha. Akkaataa teessuma isaa jechuudha guutuu kunoo isiniif qabadhee isiniif argisiisee jira. Uffata furdaa ta'e uffattanii jechuudha. Hurki kun dakanaa isiniif ol hurkaa sanirraa kan hafe ammoo oo'a fuuraan isaa jechuudha. Fuura namoonni tokko fuuraan beekan jechuudha. Hurka yoo jedhu isinii gala jedhee yaadaa miire aaraa qoricha kanaa kallattii marsaan laguu bahuun qaama saalaa keessan dhiqattanii erga geessitanii kan ittiin fuurfattan. Obboleeyyan kee fayyaan qaannan jedhamu namoota hedduutu rakkoolee garagaraatiin rakkatan. Tokkoffaa marsaa laguu akka isinii dhufu godha. Lammaffaa akka maaxaniin keessan hormaanni keessan dhiifama. Hormaanni keessan gadaamessaan isinii qulqullaa'ee fayya qabeessa tahee saffisaan garaalleen akka isin hafu yookiin ammoo warroonni daa'imman barbaadan isin gargaara. Lammaffaan itti aansuun jechuudha akka warroonni qusannaa maatii kiniinii marfee qorichoota garagaraa fayyadamtan isinirraa qulqulleessa. Karaalee lamaan fayyadamuu dandeenya. Maryamiyaan kun waan kanaaf gahee qaba jechuudha. Warroonni qoricha adda addaa fayyadamtan kiniinii fayyaalee garagaras haa ta'u shamarran tokko tokko kiniinii fayyadamne jettan Maryamiyaa kana jiidhas haa ta'u gogaa isaa ni qopheeffan dhiqannee jechuudha. Haaluma amma argaa jirtan kana biyya keessa warri jirtan gogallee argachuu ni dandeettan. Guurtaniilee baadiyyaa keessaa goysitanii kaa'uu ni dandeettan. Waggaa tokkollee lamalleen taa'ifama isiniin jedha. Itti aansuun Maryamiyaa kana fuunee burcuqqoo keessa kennee bishaan ho'isnee bishaan danfaa ta'e bifa shaayitiin itti naqna jechuudha. Haaluma shaayitii fi karaa shaayitiin fayyadamna. Itti qadaannee daqiiqaa 10 tursiisnee erga inni itti bahee akkuma shaayii hagan itti bahu gogaan isallee ni ta'a dirqama jiidhaa ta'uu qabu. Suuraa yookiin ammoo footoo an asirra isinii kaa'u kanneen fudhattanii deemtanii agarsiistanii bitachuu ni dandeettan. Eessayyuu hin gurgurama jechuudha. Obboleeyyan kiyya Maryamiyaan kun bu'aa hedduu kan qabuu fi akkasuma faayidaa hedduu kan qabu. Faayidaa isaa baay'ee irraa keessaa muraasa isinii hima. Tokkoffaa warroonni marsaan laguu sababa garagara sababa fedhiinuu haa ta'u sababa kanaan ankiniinii hin fudhuu miti sababa fedhee sirraafu inni jiidhaan kana inni gogaan karee farqinisan jechuudha. Sababa fedhee marsaan laguu sirraa haa turu marsaan laguu siif fiduu fi hormaata kan kee yookiin gadaamessaa kan kee qulqulleessu akkasuma ammoo cinqii adda addaa
faayidaa sammuu kee firii godhu sammalee jechuudha infekshinii gadaamessaa fi infekshinii qaama saalaa qulqulleessu dubartiin keenya hedduun abbaa manaa kiyya wajjin yoo rafu dhangala'oon isaan guba jetti sababoolee garaagaraatiin kanas furmaata isaanii ta'a jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya karaalee ani isinitti hime kanaan fayyadamuu qabdan. Karaan tokko walitti mayitanii maqaa reef isiniin jedhe san furfachuu jechuudha. Furfachuu yoo jedhu furki isaa qaama saalaa keessan seenuu qaba. Fayyaan faaya. Namoonni hedduun waan kana kan balaaleffatanii fi akkasuma ammootuyyuu waan adda addaa kan jedhan. Dhugaatiin garaagaraallee baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasa qofa isinii hima. Firii kana namni hedduun ni beeytanii shamara jedhama. Firiin kun bu'aa hedduu kan qabuu fi akkasuma gadaamessaa keenya qulqulleessuuf baay'ee faayidaa guddaa kan qabu. Dhugaatiin lakkaayamee hin dhumatu. Isaanirraa jechuun hanga tahe qofa dirqama kana argachuu qabdanii osoo hin tahin ka argachuu dandeettan keessaa wantoota nama isinitti himu shamaraa, qarafaa wantoota nama isinitti himu kana keessaa kan isiniif danda'amee argattan torbaanitti yoo xiqqaate al 2-3 fayyadamuu qabdan jechuudha. Namoonni qarafaa maal jedhama jedhanillee baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf footoo asitti argitan kana barbaadanii bakka feetan bakka waasilaa qimamii yookiin urgooytuun bitamtu yoo geessitan namni hin beekne hin jiru isa kana jechuudha. Daakkamatu jira, jiidhatu jira. Zinjibilas jechuudha. Daakkamaa isaa bittanii xiqqeessitanii akka shaayiititti torbaanitti yeroo 2 jechuudha. Burcuqqoo 2 torbaan keessatti yeroo 2 yeroo hunda dhiuudhaan gadaamessaan keessan akka qulqullaa'uu fi akkasuma ammootuyyuu faangasiidhaan garagaraa gubuuf gahee hedduu kan qabudha. Itti aansinee loomii torbaanitti al 2 isiillee jechuudha. Beekaa akka waan barbaadan kanneen keessaa qabdan qofa fayyadamtan daa'ima maangaa tokkotti gootanii fayyadamuu ni dandeettanii akkasuma na'anallee jechuudha. Na'anallee torbaanitti al 2 akka shaayitii bifa shaayitiin fayyadamuu ni dandeettan. Kana guutuu isaatuyyuu jechuudha waan argattan keessaa jechuudha. Garuu ka jalqaba irratti viidiyoon qabxii jalqabaa irratti dubbadhe fakkeenyaaf Maryamiyaa zinjibiilaa wantoota walitti danfisan san walitti danfistan sun dirqama jechuudha. Dirqama walitti dhaabdanii ji'a 2 fayyadamuu qabdan. Maryamiyaa yoo xiqqaate ji'a 1 ol dhuguu qabdan. Akkasuma cuunfaa ananaasiis tahee shaayii ananaasii ta'uyyuu karaalee hedduun jechuudha. Ananaasii kun karaa hedduun qophaa shaayii ananaasiitu jira obboleeyyan kiyya cuunfaa ananaasiitu jira. Sanitti aansee jechuudha inni qabxiin jalqabaa tokkoffaan bishaan sirriitti dhuguu qabdan. Shamarran kumuyyuu jechuudha obboleeyyan kiyya qoricha hedduutu jira. Garuu nuu hin ifanna fayyadamu. Fakkeenyaaf bishaanuma kana hin dhuynu nyaata qofarra dhuyna. Nyaata irratti osoo hin tahini keessattuu yeroo marsaan laguu isinii dhufuu fi akkasuma marsaan laguu galaa'ee sirriitti obboleeyyan kiyya burcuqqoo 9 hanga 12 dhugaa. Yeroo hedduu jechuun waan ho'aa dhuguun isinirratti dirqama. Dirqama shamarran kennaa rakkoolee garaagaraa keemikaala mana arabaa keessa hojjettaniyyuu baay'ee kan gadaamessaan keessan sababa adda addaa infekshinii muuzii amma akka haala amma argitan kanaan jechuudha. Muuzii cuunfaa muuziis tahee akkasuma muuzii nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yookiin ammootuyyuu saffisaan faayidaa hedduu kan nuu qabuu fi akkasuma ammootuyyuu shoora guddaa kan taphatu dhimma dubartii irrattis tahee dhimma dhiiraa irratti. Obboleeyyan kiyyaa shaayii bulee akkasuma shaayiin buleen faayidaa guddaa kan qabuu fi torbaan keessatti namni kumuyyuu osoo danda'amee kan dhuguu fi osoo guyyattis danda'anii kan dhuganiiti baay'ee bareedaa fi filatamaadha. Shaayii diimtuu caalaa fayya qabeessaa fi akkasuma bu'a qabeessi shaayii buleedha. Shaayii bulee yookiin magariisa isiniin jedha. Kanaaf wantoota dhugamoota kanneen keessaa tokko yoo arqabaatte dirqama kan biraa bituu hin qabdu. Tokkichi qofti siif gahaadha. Shamara haalaan itti fayyadamtu shamara dhiixee bishaan keessan naqxee bishaan akkuma reef Maryamiyaa fayyadamne sanitti daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 itti qadaaddee erga inni itti ba'e dhimbiibdee kan dhuylu jechuudha bifuma shaayitiin. Yoo sitti hin tolle tahee daa'imatti horachuu dandeetta. Akkasuma ammootuyyuu sukkaarrii namoota qaama qabaniif hin tahu. Akkasuma ammootuyyuu sukkaarrii dubartiif baay'ee filatamaa miti. Dhugaa isiniif obboleeyyan kiyyaa itti aansinee jechuudha. Maryamiyaallee karama kanaaf fayyadamuu ni dandeenya. Kunoo Maryamiyaa kallattii amma argitan baalichi reef achitti Maryamiyaa jennee faayidaa hedduu qaba isiniin jedhe haala kana fakkaata. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo isinii dheeressa hanga xumuraatti horaa bulaa fayyaa faaya.